Doya ashama akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoota har'aatti biyyoolessa Oromiyaa kabajamoo kanneen fagoo fi dhiyoo ta'an qophii keenya hordoftan kun qophii dubbii guyyaa guyyaan isiniif dhiyaatudha. Egaa har'as haala daddaqama siyaasaa Impaayera Itoophiyaa keessatti gatii Oromoon kaffalaa jiru maddi ka'umsaa maal kan jedhu akkasumas kaadroonni bilchiginnaa egaa olola sobaa afarsanii burjaajii gama maraan Oromiyaa keessatti raawwachuu fi duula duguuggasanii garee finxaalessa isaan ijaaraniin uummata irratti gaggeeffamaa jiru akkasumas tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo irraa kaasnee oliin ilaalla. Kan isinii waliin turu ani ogeessota irraa biyyoolessa Oromiyaa waliin Boorii Addunyaati. Waa'ila kiyya kataate yeroo dheeraa kan waliin dhufaa turree jaal lallisee roobaa galmooti. Haga xumuraatti nu waliin tura. Ayyee jaallaloo baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu eeddan jaal Boori. Ayyee irra deebiin ulfaadhaa isiniin jecha akkuma ka'umsaaf ta'utti egaa haala rakkoo uummanni Oromoo yeroo dheeraatiif keessattiyyuu ergaa qabsoo qeerroof qarreen uummata Oromoo dhiigaa kumaatamaan itti dhangalaasuutiin sirni kun hirkaa butee kaasee har'as daran dacheen Oromiyaa dirree dhiigaa taatee jirti. Mee akka waliigalaatti daddaqama siyaasaa Impaayera Itoophiyaa keessatti Oromoon gatii kaffalaa jiru akkamiin keessaa ba'ee egaa waan fedhii isaatii fi hawwiisaa yeroo maraayyuu kate mirga hiree murteeffannaa isaa argachuu qaba. Sabni kun har'a maaltu irraa eegama? Guddaa galatoomii jaal Booree dhugaadha. Impaayerichi sirni Impaayera Itoophiyaadha kun siyaasaan isaa erga daameejii taatee bifa biraatitti jijjiiramte bubbultee jirti. Ammallee egaa wantuma kana wal qabatee daddaqumsi siyaasaa yeroo garagaraatitti biyyattii san keessatti deemsifamaa ture. Arrantan ammoo bara kana erga bara bilchiginnaa kana egaa takkaa isaanuu rafanii bulle erga oppidiyoon kaleessa arrantana mootii taatee warra biyya bulchu taatee biyya sana akka impaayeratti hidhate to'annaa jala oolfatte waggaa 8 kana keessa waan ta'aa ture hundumti keenya iyyuu quba qabnaa waan biyyattii san keessatti ilmi namaas ta'e jiruu fi jireenyi dhala namaa keessumaa addatti ilmaan Oromoo waan isaan keessummeessaa turan argaatuma turre. Daddaqumsi siyaasaa Impaayera Itoophiyaa kan bara kana meeqa namichi kun amma niin filame jedhee waan bara odeessaa jira kan waliin argaa jirru kana daddaqumsi siyaasaa deebi'uu gaafii Oromootiin wal qabataa jechuudha. Gaafii Oromoo tan deebii dhabdeetu saba Oromoo kan humnaan afaan qawweetiin ukkaanfamee Impaayera kana jalatti gidiraa hamaa argaa tureetu daddaqumsa siyaasaa Impaayera Itoophiyaa kan amma harkaa qabdu kana kanaatu dhalchee jechuudha. Kanaaf egaa wanti isaan qabatanii gadi dhiisne hin jirtu ilmaan Oromoo kana bifoota garagaraatiin duguuggaa sanyiidha irratti gaggeeffamaati ture. Dargaggoota kana akkuma gaafa dura dhufanii seenaan gootota keenyaa ukkaamamtee gartee kan warra gantoota akka Goobana Daaceefan akka laliftee mul'attu militii wajjin dhaabbatanii warra biyya kana ijaare jedhanii Oromoo kana keessaan inni kan mililiksan itti neqna kan jedhuun yaada dullacha dulloomaa sakandaandii kan Oromoon bara baraan itti qabsaa'ee laaffisee butuche kana sabaa fi sablammiilleen dammaqee mirga hiree murteeffannaa fi falmachaa jiru kana lafa qabsiifnaadhaaf halkanii guyyaa dhama'aa turanii arrallee dhama'aa jiranii dhamaatiin isaanii san immoo daddaqumsa siyaasaa kufaatii impaayiraa shaffisiiseeti jira jechuudha. Kana keessatti dargaggoota Oromoo kana bifoota garagaraatiin cabsuu turanii ilmaan Oromoo kana bifa adda addaatiin wal wallaalchisuudha ture kaayoon isaaniiti. Oromoon akka an Oromoodha jedhee hin dubbanne akka aadaan qaba seenaan qaba jedhee Oromoon akka hin dubbannetti dhaloota kana doomsinee dhaloota bara itti as aanu kanatti uumamu akka seenaa mililikii fi Goobana Daacee fudhatu taasisna jedhaniiti hojjetaa turanii san itti milkaa'uu hin dandeenye jechuudha. Har'a sadarkaa impaayerri sun irra jiru argaati jirra jechuudha. Humnooti garagaraa gaafa dura wanni kun sirrii miti. Wanti karaa mililik kaasanii dhaadachuuni faarfachuuni Itoophiyaa guddittii ijaarra jedhanii burjaajii addaa uumuun kun sirrii miti kun fudhataman qabu bifa tasgabbiitiin ilaalamuun barbaachisaadha kan jedhamu Oromoon hundumtuu sabaa fi sablammii dabalatee utaalaati ture jechuudha caffaraati ture garuu waraanni bilisummaa Oromoo addatti hafeeti adeemsi kun sirrii miti wanni kun dhaabbatamee ilaalamuu qaba. Oromoo waan kan adeemsa isaa hubachuu qaba. Maali baagiraawundiin isaa dubbee isaa
maaltu jira kan jedhu Oromoo wal gaafachuu qaba kan jedhu irratti haasa'a irratti dubbataa ture jechuudha waraanni bilisummaa Oromoo. Amma adeemsa keessa deemee karaan waraanni bilisummaa Oromoo qabate akka dhugaa ta'e karaan immoo qileen namichi kun itti deemu kun biyya saniifis ta'ee sabaa fi sablammii biyya san keessa jirtu akka bu'aa takka illee hin qabne argee namni irratti walii galee arra impaayirichi bututee gara dhabamuutitti deemaa jira jechuudha. Dhabamuu isaa kana keessatti gaa kaadiroonni Phiiphiidhaa fi faarsee bulaan sooshaal miidiyaa akkuma lafarratti waan adda addaa ijaaranii uummata Oromoo akkuma dandeessuun Oromoo miidhiidhaniin Oromoo ati mana gubuu dandeessu mana gubu ati nama ajjeesuu dandeessu nama ajjeesi ati hatuu yookaan saamuu dandeessu saami jedhanii bifoota garaagaraatiin kan qawwee ammayyaa qabu hidhachiisanii kan meeshaa barabaraa harka kaa'anii akka Oromoon kun barabaraan dhabamu shoora guddaa taphatanii jechuudha. Kana hundattuu milkaa'uu hin dandeenye. Oromoo hiyyoomsaniitti akka qabeenya hin arganne godhanii akka hin baranne dargaggeessi Oromoo namicha har'aan tana ministeera ta'e bakka san jiru nama sodaa shakkiin Oromoo irraa qabuu fi qabsootti dabalame. Oromoon bifa amma deemu kanaan yoo jabaatee mirga abbaa biyyummaa kiyyaatiin kabachiisa jedhe biyya kana nu liqimsa. Kanaaf dhaabbadhee warra impaayira diiguudhaaf karoora qabsiifate kana dura dhaabbachuun qaba jedhee har'aan tana ministeera ta'e ministeera barumsaa ta'e ilmaan Oromoo akka hin baranne godhe waggaa 8 kan. Warri isaan leenjisan immoo akka Oromoon hin qotanne qabeenya Oromoon madheengada akka godhaa turan agartanii turtan. Waggaa 8 kana keessa manni Oromoo ni gubata, qabeenyi Oromoo ni saamama, callaan isaan uuddatanii makaratanii mana kaatan ni gubata, kan immoo iddoo irra jiru ni cirama jechuudha agartee. Itti bahanii itti duuchisiisanii milishaa faannoo Amaaraa maqaa mirga Amaaraatti kabachiisna jedhu Oromiyaa godina adda addaa keessatti hidhachiisanii ilmaan Oromootiin duguugaa jiranii jechuudha. Waggaa 8 kan. Kun egaa odoo siquu Oromoon dhaabbatee akka iflaalu bakka kam akka jiru maal godhuu akka qabu irratti akka Oromoo walii galu taasisee jira jechuudha. Gabaabumatti gaa sirni daddaaqee sirni impaayira Itoophiyaa kan kufaatii jala ga'e kun mirga hiree murteeffannaa uummata Oromoo shaffisiisaa jira jechuudha. Yookaan ariifachiisaa jira jechuudha. Oromoo yeroo kana keessatti maaliin godhuu qabaa? Maaltu narraa eegama? Akkamittiin dukkana kana gartee dhugaa dubbachuudhaaf dukkanti ni jirti, hamminni ni jira. Hammeenyi akka bilxiginnaan bara kana saba Oromooti irratti fiddee salphinni akka impaayiritiin tun bara kana Oromoo irratti fiddee akkasuma hin dhufee hin turre jechuudha. Gaafa miliqsan illee hin turre jechuudha. Kanaaf jecha Oromoon dhaabbatee mirga hiree murteeffannaa isaatiin yeroo inni itti falmatu, yeroo inni itti tokkoomu, yeroo kanaa jechuudha. Kanaaf iyyuu gaa Oromoo wanti godhuu qabu tokkummaadhaan taa'ee waan kana ilaalee xiinxalee shaffisaan gara mooraa qabsoo isaatitti deebi'u jechuudha. Haali bubbeen yoo dhufte dura ija ofii qabatanii jedhan. Dursa ofii jechuun nama ofiif ta'eetu alagaafillee yookaan hamba biraatiifillee ta'a. Kanaaf Oromoon mirga hiree isaa murteeffachuudhaaf fagoo irraa hin jirtu impaayirichi daddaaqe harkaan lafa qabatee jira siin jechuun barbaada jaallatee. Ayyee jaal irra deebii ulfaadduu egaa daddaaqamaa fi burjaajii siyaasaa impaayira Itoophiyaa keessatti Oromoon gatii guddaa akka kaffalaa jiru kaastee jirta. Sanarraatis walabatee mirga hiree murteeffannaa isaa akka gonfatuuf maal gochuudhaaf akka qabus bal'inaan ibsitee jirta. Egaa akkuma atu kaasuuf yaaltee turte egaa Oromoon akkuma sirni biltsiginnaa aangoo qabatee sochii waraana bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaa fi kibba Oromiyaa keessatti jabaatee kaasee akkaataatti woboo cabsuu aaldureewwan garaagaraa qindeessanii itti milkaa'anii fi uummata miidhuutti itti milkaa'an keessa tokko garee faannoo biltsiginnaan hidhachiisedha. Egaa biltsiginnaan Itoophiyaafis ta'e eenyuufiyyuu dhaadannoo gaariitiin qabatee koloneela Abiy Ahmedis akkuma dubbachaa ture ni ijaarachaa ture garee TPLFnis akkasumallee yeroo sanatti waliin waloo baranii waraanaa rukutaa turan. Ammas wobootti dadhabsiisuuf gareen biltsiginnaan ijaare sun godinaalee Wallaggaa, Horroo Guduruu fi Baa Wallaggaa keessatti daran yeroo itti uummanni jumlaan ajjeefamu jira. Mee akka kanatti adeemsi ijaarsaa garee kanaa maal walumaa galatti maalirra jirama? Biltsiginnaan dhuguma harka keessaan qabu moo akkuma ijaaretti itti fufee jira? Gam tokkoon
duula kana keessatti amma hirmaachaa jira. Maaltu dhaga'amaa biltsiginnaan dhoksaan yeroo ijaare keessattuu caasaa isaanii wal keessa akkamitti mul'ata? Mee maaltu fakkeetti maal jedha? Yaa dhugaadha laal kan faarsee bulaa sooshaal miidiyaa yookaan kaadiroota mootummaan kun mootummaa Oromooti Oromoon cinaa dhaabbachuu qabaa ilma abbaa gadaa jettu kanaafi faannoon Amaaraatuun isaan Oromiyaa keessatti hidhachiisanii waraana bilisummaa Oromootiin dadhabsiisuudhaaf waraana kana maqaattiin balleessuudhaaf ijaarantuuni nuti dubbachaa tuma turre amma gaa warri namoonni dhagahama qabanii kan itti dhiyeenya siyaasaa impaayira kanaa hordofanis gadi bahanii dubbachaati jiran. Nuti yeroo dheeraadha dubbachaa turre jechuudha. Wanni kuni gaafa isaan gadi bahanii maallaqa biiliyeena meeqa mootummaa naannoo Amaaraa dhaqanii maallaqa kana kannanii wajjin taanee waliin taaneeti shanee rukutuu qabna. Shanee kana warra mootummaa naannoo Amaaraa kana wajjin balleessuu qabna jedhanii qabatamatti ifatti jechuudha. Miidiyaa irratti dubbatanii Shimallis Abdiisaa faan dhaqanii maallaqa kannaniif jechuudha warra kanaa. Warra kaaniin immoo gaafa Dammaqaa Mokonnin ummatni Amaaraa kan Oromiyaa keessa qubatee jiraatu kuni shakkii qabnaa sodaa qabanii kanaaf jecha ummanni kun hidhachuu qabaa iftiiksuudhaaf ifi isaaniitti jiraachuudhaaf iftiiksuu yookaan protective gochuu hidhannoo qabaachuu qabanii jedhaniiti hidhachiisanii jechuudha. Yeruma hidhachiisan sanuu waraanni bilisummaa Oromoo kun Oromiyaa keessa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo kun saba Oromootiif qofa wabii odoon ta'in sabaa fi sablammii Itoophiyaa keessa jiru hundaafuu wabiidha jechuudha. Walqixa ilaala. Walqixa qabsaawaaf illeedha. Walqixa ilaala jechuudha. Haadha Oromoos, haadha Amaaraa, haadha Tigree saba uummata biyya san keessa qubatu kan Oromiyaa keessa qubatu cufasaa ija takkaan ilaala jechuudha. Wanti tika addaa uummata kanarratti roorroo gaggeeffama yookaan nama isaan miidhuu jira. Ummanni kun tika addaa qabaachuu qabaa jedhanii itti yaadaniif hin jirtu jechuudha. Maaliif ture yeruma sanuu uummata Oromootiin balleessuuf. Tokkoffaa waraana bilisummaa Oromoo kana maqaattiin hadheessuuf maqaa balleessuuf. Gaafa dura taateen tun bifoota garagaraatiin uummata Amaaraa sababeeffatanii uummata Oromoo Amaaraatu kana ta'e uummata Amaaraa kana ta'e jedhanii ittiin qabata jechuudha. Oromootiin duguuguudhaaf ittiin qabata tooftaa baafachaa turanii ture. Gaafa san lakkisaa wanni kun adeemsi kun sirrii